ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Naannoo Amaaraatti eega baatee Adoolessaa walitti bu'iinsa eegalees yoo xiqqaate lammiileen nagaa 183 ajjeefamuu dhaabbati biyyoota gamtoomanii beeksise. Ibsa dhaabbatichi kibxata irraa baaseen Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo Amaaraa, Oromiyaa fi Tigraayitti sarbama mirgaa jabaateera jedhe. Mootummaan hidhattoonni faannoo buufata waraanaa darbees magaalota to'achuuf dhukaasa banuu isaanii hordofe labsii yeroo muddamaa labseera. Humnoonni federaalaas naannichatti bobba'aniiru. Labsiin kun mootummaaf aangoo dabalataa kennaaf kan jedhe UN eega labsichaa biyyattii guutuu keessa yoo xiqqaate namoonni 1,000 hidhamuu ibseera. Dhibdeen kamuu mariin akka furamu kan gaafate UN haalli naannoo Oromiyaa keessa jirus yaaddeessaa ta'uu ibse. Waggoota muraasa darban keessatti Itoophiyaa keessa siyaasi tasgabbii dhabe yaaddoo nageenya hamaaf uummata saaxileera. Ogeeyyiin rakkoon nageenyaa gara caalu rakkoo siyaasaa irraa maddaa jedhu. Qeeqxonni paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru ilaalcha siyaasaa ifa ta'e hin qabu kunis sababa tokko jedhanii qeequ. Kunis dhibdeen furmaata akka arganne taasisuu kanneen himan jiru. Isaan keessaa tokko gaazexeessaa fi siyaasa Itoophiyaa irratti yaada kennuun kan beekamu Iyyaaspeer Tasfaayedha. Addawaawiin kanaan dura ejjennoo ifa ta'e qabaachaa ture. Imaammata hiyyeeyyii irratti xiyyeeffatu hordofa. Qonna irratti fuulleffata. Imaammatichi milkaa'uu fi dhiisuunsaa akka jirutti ta'ee jechuudha. Jijjiiramni erga dhufeen booda erga paartiin badhaadhinaa hundeeffame paartichi haalota irratti hundoofnaa jechuudhaan ifatti beeksisaa ture. Sirna amma jiru kuni imaammata ifa ta'e hin qabu. Nageenyi otoo bu'eeyyuu waan irraa eegamu raawwachuu hin danda'u. Nageenyi yoo hin buune garuu nageenya buusutu irraa eegama. Waa baay'een irraan eegamu. Kanaafuu haaluma kana keessa waan turnatti fakkaata. Yuunivarsiitii Barmingaamitti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an Dr. Bizunaa Geetaachoo rakkoon siyaasa Itoophiyaa ijoon waldhibdee ilaalcha sirna siyaasaa lama gidduu jirudha jechuun ibsu. Hiikaa fi xasaatu dubbise. Sirna federaalizimii sabdaneessaa uummattoota barbaadan gartuun biraa immoo yuunitarist yookaan sirna qeenxee kan duraan Itoophiyaan keessa turte fuulduratti deebisanii fiduu yookaan haala ta'e tokkoon sirna federaalizimii jijjiiruu namoonni barbaadan gartuu gurguddaa lamaan kana gidduutti biyyattiin waan dhiisamte natti fakkaatti. Gartuun federaalistoota heerri mootummaa haalaan hojjeta oolee mirgi heeratti ka'an irratti tarraa'e sun sabaaf sablammoonni hunduu mirga kanatti fayyadamuuf fedhii guddaa qabu. Ittuu federaalizimiin jabaatee akka dagaagu akka dimokiraata'u mirgi heera irratti barraa'e akka guutumaa guutuutti lafa qabatu sabaaf sablammoonni xixiqqoon illee lakkoofsaan xiqqoodhaan mirga sanatti haalaan fayyadamuuf fedhii isaanii garmalee dabaleera. Keessattuu erga mootummaan Addawaawii aangoorraa bu'ee booda politikaal ispees haga ta'e tokko waan banameef fedhiin sun babal'inaan mul'ateera. Kanaafuu kun gar tokkoon yoo jiraatu gartuu biraa immoo yuunitari siistem yoo danda'ame ta'uu baannaan immoo sirna federaalizimii amma jedhu eenyummaa irratti kan hundeeffate sirna sana riivarsi godhanii yoo danda'ame gara duriitti deebisuu yoo hin danda'amne immoo ji'oogiraafik beelt federaalizim kan jennu identitii irratti kan hin xiyyeeffanne haaluma bulchiinsaa mijatuun naannolee riidizaayin akka godhamu kan barbaadan jiru. Fakkeenyaaf paartiileen Itoophiyaa keessa jiran mataan isaanii ibsa fa'aa yeroo kennanii rakkoo amma Itoophiyaa keessatti dhalatee fi sababni biraa mootummaa mataa isaatii ilaalcha siyaasaa yookiin immoo tarsiimoo siyaasaa qabatamaa ta'e lafaan qabu waraana akka siistamatti itti fayyadamee bulcha malee siyaasa ifa ta'e yookiin immoo tarsiimoo siyaasaa istirateejii roodmaappii ifa ta'e lafaan qabu kan jedhan jiru. Yaada kana akkamitti ilaaltu? Oromoo Pirootestii booda gartuun aangootti dhufe sirna federaalaa sana riivarsi godha jedhee bakka inni itti dubbate argee beeku dhageessin beekan. Kanaafuu politikal ideoloojiin isaa sirnuma federaalizimii jiru sana dimokiraatessuu natti fakkaatama. Bara 2018 dura rakkoon Itoophiyaa numa jira kan walii harkifatee dhufe jira mootummaan kun immoo erga aangootti dhufe waraanni achitti asitti babal'achuun jira kan hundumaa yaada keessa galchitanii fuuldureen Itoophiyaa maal ta'ina jettanii tilmaamtu. Walitti bu'iinsa kana furuun xiqqoo rakkisaa ta'a. Tokkoffaa waraanni gara kaabaatti Ishaalii waraanni Tigraay wal qabatee ture sun cafaa hedduu uumeera. Naannoo Amaaraa keessa gartuuleen hidhatanii socho'an kaanillee dargaggeeyyiin baay'een gaafa sanatti fayyadamuun meeshaa harka isaanii galeera. Kanaafuu suni cafaa bifa vaayolent ta'een gaaffii isaanii akka dhiyeessanu carraa baneera. Kanaafuu mootummaan gara fuulduraatti maal taate jedhuuf adink erga waraanni Tigraay bifa waliigalteedhaan solve godhame as akka ta'e tokko biyyattiin tasgabboofteetti ikonomikaalis fooyya'insi ni jira. Kana jechuun maallaqni biyya alaatii gargaarsa adda addaa liqiin adda addaa moor nama gargadhiifamutti jira waan ta'eef hanga ta'e tokko ikonomikaalii tasgabbiin uumamuu danda'a. Gartuu nama mootummaa chaalenjii gochaa jirullee akkasuma waan mootummaan dhimma kana kontirool gochuu itti ulfaatu natti hin fakkaatu. Walumaa galatti garuu sekiuritii yookaan humnaan qofa nagaa fiduun rakkisaa waan ta'eef karaa nagaa karaa mariitiin hanga danda'an kaan immoo sekiuritii cimsuudhaan gara tasgabbiitti adeemuun ni danda'ama jedhee yaada.
Bakkeewwan rakkoo nageenyaa rakkataa jiran keessaa tokko kan ta'e godina Shawaa Lixaatti daandiin rakkoo biraa uume. Daandiin aanaalee Gindabaratii fi Abunaa Gindabarat gincii wal qunnamsiisuu ji'oota 3 darban addaan cetuu isaatiin hawaasni rakkataa jiraachuu bulchaan aanichaa BBC'tti himaniiru. Obbo Tolasaa Beetuu kontiraaktarii daandii asfaaltii ijaaru sababa yaaddoo nageenyaan ijaarsa doggotuu dubbatan. Sababa rakkoo nageenyaa kanaaf immoo hidhattoota waboo himatanii. Hidhattooti badii garaagaraan himataman kun kana dura himannaa akkanaa waakkatu. Hirphaa Gammachuun bulchaa aanichaa dubbiseera. Daandiin kun aanaa lama aanaa Abunaa Gindabarattii fi aanaa Gindabaratii deemudha. Gara isaatiitti waggaa akka jijjiiramuu fi kuma 2012 jalqabamee shukuteedhaa ka'ee ada kaachisiiseetti konkolaataa erga dhaabatee amma ji'a 3. Daandiin kun mataa isaa kan inni gufate rakkoo nageenyaatiin akka wal qabatu naa kaaftan. Egaa qaamni yeroo ammaa keessattuu abaaboo shaniin akka hawaasni sun hojii isaan hojjetannee fi bakka adda addaatiif wal gurmeessa kan daldala keessa sosso'ee keessattuu hojii misoomaa hojii barnootaa hojii adda addaa gufachiisuu fi sosso'u irratti beekamaadha. Daandichi adda kan jedhamu kontiraaktarii kana fudhatte rakkoo nageenyaa gidduu keessa fudhachuudhaan kan inni keessa ba'e. Shukuteedhaa jedhan inni akka rakkoo nageenyaatti dhaabee jiru immoo tokkoffaa rakkoo nageenyaa amansiisaadhaa beekamaadha. Rakkoo nageenyaa kanaaf qaamni mootummaa nama kana cinaa dhaabannee hojii kun deemsifatii hojiin kun akka hojjetu yeroo adda addaa dhiyeessaa ture. Nus kana giddu galeessa godhannee gara ministeera daandiitti deddeebi'aa turre. Deebii argattan? Deebii hin arganne namichi kontiraaktarii kana fudhate rakkoo nageenyaati waan ta'eef sa'aatii kanatti isa dhibaa hojjechuudhaaf rakkoo nageenyaati isa daandisaa kan jedhudha. Ministeerri daandii kan nu beeksisu. Yoo xiqqate aanaa lamaan uummata 500,000 olii uummanni kun rakkachuurra akka suphaadhaan illee keessa darbuu qabna. Hawaasni kun rakkoo guddaa keessa jira kan jedhu kana ringata waggaa guutuu dhiyeessaa turre. Lubbuun namaa sababa kanaan darbe yoo jiraate lakkoofsaan waa gabaabsaa naa kaasa. Qabeenya wal qabatee amma konkolaataan dhoqqee sana keessaa bahuu dhabuudhaan yoo xiqqate konkolaataan iddoo sanatti qabeenyi isaa abbaan gatee keessaa baratee too isaan mali konkolaataan sanarra darbee shagaxa guutuu moobaayilii sukkaara keessaa keessatti qabamee keessaa bahuu waan dandeenyeef deebi'ee halkan iddoo sanatti diinaan kan saamame dukeetiiwwan adda addaa bunni kuntaalaan maallaqa halluu tilmaamuudhaaf amma na dhibe jecha salphaadhaan ibsuu hin dandeenye jechuudha. Bakka daandiin cabe sanatti jalaa saamame jara sana jala. Bakka sanatti jalaa saamame kana kan saamu. Warra ammaa yaa'u shanee ta'ee daldala keessaa daldalli ta'ee keessatti kun miti. Qabeenyi kun isaan saamamee kan jedhamu bakka tilmaama keenyatti daandiin kun dabarsuu hin danda'u abbaan qabeenyaa kun hin baadhee iddoo kanaa kan deeme bahuu waan hin dandeenyeef iddoo kanatti qabame ibiddoo fiisaa baqatee keessaa jechaadha qabeenya sanatti gadi hundasaa. Kan biraa lubbuu namaarra miidhaa ga'e naa kaasa. Lubbuu namaatiin wal qabatee amma dhimmichi yaa'u daandiin kun akka bade ifatti waan beekamu uummanni konkolaataa yaabbatee asii keessa hin jiru amma jalqaba yaasii fakkeenyaaf amma ji'a 3 yeroo tokkitti konkolaataan ba'ee gadi deebi. Kanaaf amma lukaan kan inni galu kan fe'u aanaa jalbii dhibbaa qopheessitee dhibbaarraa lukaan waan adda addaa ta'e waan adda addaati kan inni deebisu. Kanaaf konkolaataadhaan ba'uun socho'uun matuma isaatii waan dhaabateef mana yaalaa dhaquu kan dadhabe jaartii daa'imman haadholiin warra amma mana yaalaa dhaquu dadhabe akka fakkeenyaatti kanan kaasu du'eenyu jechuudha. Namni lubbuudhaan du'ee reeffa isaa aanaa fiduudhaaf kaanee magaala Sibitee kan jedhu gubbaarratti ba'aan dadhabamee ol deebi'ee awwaalame jira jechuudha. Eessatti deebisanii awwaalan isa kana fa'a? Eessatti deebi'anii awwaalame jira. Wanni kun yoom mudate? Inni kun bara 2014 keessatti argamu daandiin kun addaan citee akkuma kana bareedaa yoo ta'u waan ta'eef. Amma moduun gaggabaabaan sinitti gaanfa Afrikaatti ergaman adda Ameerikaa Maayik Hamar walitti bu'iinsawwan naannoo Oromiyaa fi Amaara keessatti deemaa jiran mariin akkaataa furamuu danda'an irratti dubbachuuf gara Itoophiyaa imaluuf jiru. Ergamaan addaa kun wiixata kaleessarraa kaasee hanga qaammee 3 bara 2015tti Keeniyaa fi Itoophiyaa guyyoota 10 akka turan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa beeksiseera. Ajajaa waraana Sudaan gara Masrii malan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan erga humna addaa biyyattii waliin wal waraanuu eegalanii yeroo jalqabaaf biyyaa ba'an. Aangawaan kun Jeneraal Dagaalo waliin mariin taamuun jiru jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Ugandaan lammiilee Eertiraa 20 daangaa Keeniyaa irratti hiite. Poolisiin Ugaandaa lammiilee Eertiraa seeraan ala biyyattii seenan jedhuun to'achuu miidiyaaleen Ugaandaa gabaasaniiru. Lammiileen Eertiraa kunneen Itoophiyaa fi Keeniyaa keessa qaxxaamuruun Ugaandaa akka geeffaman gaazexaan Ugaandaa New Vision jedhamutu gabaase. Raammoon lubbuu qabu addunyaa irratti yeroo jalqabaatiif sammuu dubartii Awustiraaliyaa tokko keessatti argame. Raammoon kun seentimeetira 8 dheerata. Raammoon sun kutaa sammuu dubartittii gara fuulduraa keessaa wal'aansa baqaqsanii yaaluutiin baafamu odeeffanneerra. Oduu xumuraarra ga'eera. Poolisiin Naayijeeriyaa jaallattoota saala wal fakkaatoo 200 bulchiinsa Deeltaa kibbaatti hidhe. Namoota to'ataman kana keessaa 67 erga qoratamanii booda himatamaniiru. Dubbiimaan poolisii Naayijeeriyaa jaallattoonni saala wal fakkaatoo Naayijeeriyaa keessatti bakka hin qaban jedhaniiru.
Oduu biraatti dabarraa artiist Abuu Zallaqaa magaalaa Finfinnee keessatti guyyaa wiixataa ijoollee wallee kiyyaa kan gurgurree dhorkamtee jechuun hime weellisaan kun badii kanaaf poolisii himate xumura torban darbe artiistiin kun albamii haaraa afaan Amaaraan qophaa'e Indabbaatee Waddishaaloo jechuunis mata dureen isaa akka abbaa koo sin jaaladha jedhu baaseera. Poolisiinis na dhorku jaalala biyya koo fi uummatichaaf qabu hin hir'isuu jechuun dinqiisifattoota isaaf miidiyaa hawaasummaa feesbuuk gubbaa ergaa kaa'eera. Maatii olaanaan waan si mudate maali jechuun gaafateera. Kale sila ka raabsamu ijoolleen qopheessinee jiraayyu ijoolleen suni gabbaatee akka ishiin gurgurtuu fi siidii sun qabatanii deemanii achiin immoo poolisiin gurguruu hin dandeettanuu jedhanii bakka iyyuu jijjiiraa jennee turre iyyuu bakka walii jijjiiraati akkasiin yoo taate wanni jedha jennee hin taane ofirra dhiisnee famu. Albamni kee kun qabiyyee siyaasaa qaba. Qabiyyeen isaa maal fakkaata ta'e waan saniin waa wal qabatuuf dhorkame? Ani beeku nuti dhagaa'uun namoo atillee dhageeffachuu dirqamaani waan qabattee dhageeffachuu achiin immoo yaada kan kee dubbachuu malee. Poolisoonni nu dhorkanii ka jettan amma sababa maal itti himan ijoollee dhorkamanitti? Homa nuti waan akkasiif dhowwinee waan akkanaatti onnee hin jenne deemaa asii gurguruu hin dandeettanuu jedhanii. Albamni kee haaraan kun sirboota meeqa qaba? Qabiyyee isaa waan gabaabduu natti himte waa'ee isaas. Sirbi 15 qaba 15. Hayyee galata. Dhimma Abbuush dhiyeeffatee ilaalchisuun kan gaafanne dubbii himaan Komishinii Poolisii Magaalaa Finfinnee Koomaandaritti Aanaa Maarqos Taaddasa dhimma gurgurtaan albamaa dhowwame jedhuun wal qabatee komiin nu bira dhiyaatee hin jiru jedhan. Odeeffannoon nu bira gahee hin jiru. Sadarkaa dhaabbataatti qaamni wallee nama tokko akka hin gurgurre dhorku jira. Dhimma yoo qabaatan dhufanii jechuudha. Qaamni dhufee iyyate hin jiru. Abbuush walleewwan isaa haaraa toora yuutuubii isaa irratti gadhiisuu beeksiseera. Weellisaan kun walleewwan afaan Amaaraa yoo qopheessuuf kun kan duraa miti. Wallee haaraa gadhiise keessaa Shaamaa Burree kan jedhu isin affeerre.